Berikuma di fashion account TikTok ko sko kita baafate jira jirti. Namni sin akka jaajiru kun eenyunni gurbaa kan. Account sitti live seenee jira yuno. Maqaan isaa Khairuddin jedhama. Ijoollee Jimmaati. Biyya Omaanii jiraata. Intala kana wajjiniin wal jaalataa turan. Intalti yeroo beekamtii argattu kana keessatti isa gante. Illikii yookaan qiimi qabatee bifa kanaan daadoo irraa kaffalate. Na waliin tura iccitiilee gurguddoo ijoolleen kun hariiroo wajjiniin qaban waan hin beekuuf durirraa kaasee viidiyoon kun viidiyoo galama duraati. Yeroo jarri jaalala waliif ibsa miidiyaa irratti dhaggeeffata. Sinjala Gaafa sana walii galaan jiran nu gabbaa jennaan dhiira na seeteettee. Viidiyoo kana hanga dhuma sagantaa kanaatti na waliin turuu hin dagatina wantoota. Hin jaallanne maal ta'ure? Biyya gurguddoo jajjaboo wanta irraa barattan jedhee yaadu qabadhee dhiyaatee jira. Nama kana dura tilmaamuun ni rakkisa. Qabdu faatee hin ariifanne faatee hin jarjarre ofiisiitii jaalala na barsiiftee an jaalala siidhaaf kenne way waliin turtii jaalala. Ani akka kan kee jettu kana na faarsi maaloo godii singilee godii. Hacaaluu ilma hundeessaatu fide. Ilma namaa galgala ganama turee bulee tilmaamuun nama dhiba nama rakkisa jedha. Intalti gaafa feemasiin ta'in gaafa beekamtiin qabaatiin gurbaa kana jala fiigaa turte baay'ee takka Khairuu istoorii isaanii argaa imposotaa ture jechuun sa'aatii waliin haasaa imposotaa ture gara tiktaakiitiin jaalala walii kennaa turanii walii wajjiniin taphataa turanii otoo feemasiin ta'in intalti guyyaa Ahmad Ooroo gurbaa jedhamu kana bira dhattee feemasummaa Hacaaluu ilma hundeessaatu fide. Ilma namaa galgala ganama turee bulee tilmaamuun nama dhiba nama rakkisa jedhe. Intalti gaafa feemasiin ta'in gaafa beekamtiin qabaatiin gurbaa kana jala fiigaa turte baay'ee takka Khairuu istoorii isaanii argaa imposotaa ture jechuun sa'aatii waliin haasaa imposotaa ture gara tiktaakiitiin jaalala walii kennaa turanii walii wajjiniin taphataa turanii otoo feemasiin ta'in. Intalti guyyaa Ahmad Ooroo gurbaa jedhamu kana bira dhattee feemasummaa beekamtii argattee as gurbaatti dugda galuu jammarte. Sanaan booda tiktaakiin gaafa duraa tiktaakii kanaa isa kenneef foloo kuma tokko wajjiniin kenneef kan isii kan 50 jala gubatee naan nuti hin beenna. Khairuu ni beenna sirriitti qooftus ni beenna. Qooftuun otoo siin feemasan ta'in dura beenna nuti gaafa siin gangalattu jechuudha. Gaafa xiqqoo gaafa siin tiktaakii osoo hin taane misenjera keessatti beenna jechuudha. So maaltu seeme bakka kanatti gurbaan hin jaallata ammallee. Isiin ammoo yeroon kun yeroo dhiira takka wajjin hin jiraatu osoo hin taane dhiirota hedduu maraxxee amma fakkeenyaaf dheengaddaa dhiironni isiirratti wal dhabanii leenca roobsaa turan. Namni isiidhaan wal qabee jiru amma feemesumni namni maallaqa qabu namni Khairuu caalu jedhamuyyuu nama 3 moo 4 isirratti wal qabaa jira jechuudha. Raamii gurbaa jedhanii fi Joonii gurbaa jedhanii fi gurbaa takka ammaas Itoophiyaa taa'ee. Warroonni dhengada leenca darban alaa kulli haal hundi ni jaallatan. Leenca sana garuu isiin akka jedhaa jiru Khairuun akka jedhaa jirutti birrii nagarra jedhaa jedhanii. Hin baafnes jedhaa jira baasuus hin danda'u. Birriin kan baafamuu danda'u qalliitti miti. Biyya Omaan keessatti majuulanii peepaaliin qabu. Baanariin qabu. Tiktaakiin immoo indirectii akkaawuntii asabtiin godhu dirqama peepaaliidhaa fi baanariidhaan baha. Khairuun akka inni baanarii fi peepaalii hin qabne namni hundi ni beeka jechuudha. Majuula waan ta'eef majuulli baafachuu hin danda'u. As keessatti wanni isin hubachuu qabdan isinumtiyyuu maallaqni keessaan habee jira. Itoophiyaatti maallaqni keessaan habee jira yeroo takka dubbattee kaatee achi kaatee ammoo birrii 500 na jalaa furatee jettee dubbatte jechuudha. Asirratti dubbiin isiis wal dhabee jira. Hariiroo ijoollee wajjin hin jiru yoo isinitti himeen duraan jarri kun baay'ee takka wal jaalataa turan. Laayivii irrallee wal fidaa turan. Ni beekan. Viidiyoo kana amma isin agarsiisee jira kun dhaggeeffadhaa ammallee. Exactly. Iyo. Sanaan booda gurbaan ciniinnattee akkaawuntii keessa darbitee ammallee akkaawuntii keessatti waan deebitan itti fakkaatti quuftuuni gurbaan
tarkaanfii as keessatti gorsiin isinii qabu xiqqoon takka ijoolleen keenya warri TikTok fayyadamtan salattuu TikTok fayyadamtan irra guddaan keessan TikTok keessan hidhadhaa security isaa two step verification recover sirrii isaa kana hunda akkamii sirreeffama yoo jettan namoota beekan bira dhaqaatii waliin galaa fira keessan keessattuu kan lammataa giiftii naa bitettanii TikTok keessa namatti hin kennina giiftii yoo bitachuu hin dandeenye isin ofii keessanii namni giiftii TikTok laayivii irratti qofa namaan kennamu TikTokiin giiftiin karaa biroo jiraatiin namaaf kennama akkaawuntii makee jalatti koomentii jalattis namaaf kennama viidiyoo irratti jechuudha akkaawuntii keessan dabarsisanii namatti kennina giiftii naa bitattanii kan lammataa kana kan sadaffata warroonni geemaraa giiftii naa baasettanii akkaawuntii keessan gizee namatti kennitan maal taatu beektanii rakkoo keessa galtan iimeelii keessan too security salaafaa ta'ee abbaan barbaade keessa seenee isin miidhuu danda'a. Garuu kan quuftuu kana lamman irraa bilisa. Akkaawuntii si keessa namni birrii baasu nama biraati Itoophiyaadha. Namni har'a akkaawuntii si keessa seenee jedhu immoo hariiroo jaalalaa waliin qabanii. Waggaa 2 dura, waggaa 3 dura, qaata dur gurbaan jaalalli isii keessatti hafe isiin feemasa taanaan isin irraanfatte. Sanaan booda akkaawuntii gaafa duraa bane bilbila gaafa duraa bane irratti akkaawuntiin kun kooti jedhee feedback erga report godhe eenyutti dhaabbata TikTokitti dhaabbanni TikTok achumaan deebiseef qabeenyummaa isaa mirkaneesseef jechuudha. Ammas akkasuma bilbilli takkaraatii TikTokiin baname sun kan keessuma TikTokiin gizee bilbila irratti bantee fi yeroo irratti bantee fi sa'aatii irratti bantee fi hunda irratti bantee TikTokiin audience si godha. Sanaan booda bilbilli kun kan asli irratti banamee fi kan guyyaa keessa dhufee ni beeka. Warra guyyaa sana hin xiyyeeffatu TikTokiin warra dura bane sana xiyyeeffata. Kaayiruun abbaa TikTokii jalqabaati. Kana jedhee itti deebi'uu danda'e. Malee iimeelii beekee, koodii beekee yookaan haakara ta'ee miti kan inni kana godhe. Of eeggachuun barbaachisaadha. Warni yaa akeekkachiisa jabaadha kun. Tahadhiir. Akkasiin hin jenna. Kana fakkaata. Nama guyyaa dura jalqabaa agarturraa kaaftee hin tilmaamin. Namni jalqaba isaa osoo hin taane xumura isaa ilaalama. Jalqabni damma ta'ee booddeen dhangagga ta'uu mala yookaan qoree ta'uu mala. Kanaafuu jennaan of eeggadhu gaafa duraatti of gannaan jaalala sii keessaa bahuun yeroo sitti fudhataa miidhaa sirra gaggeessa jedheetan amanaa gama kootiin jechuudha. Kana fakkaatti qophiin keenya har'aa kabajamtoota jaalatamtoota keenyaa warroonni subscribe hin goone subscribe gochuun irraa madira. Viidiyoo biraatiin illee dhufaan jira. Viidiyoo isiin kun as chokkaayitaa ta'eefan qabadhee isinii dhiyaadde. Haalli quuftuu fi keeruu jedduu jiru kanuma. Jarri kun hariiroo jaalalaa akka jedhee waliin qaban irra deddeebi'ee isinitti himeen jira. Gurbaan akka inni akkaawuntii isii yookaan hardwaarkii yookaan sooftoowar injineeringii miti. Akkuma keenyaa kana warra reetiksudha. Dandeettii akkasii security kana cabsee security'n TikTok jabaadha. Haa gochuun hin danda'amu. Bifti ittiin haa godhamu bifoota garaagaraati. Sana immoo kan danda'u warra kompiitara koompaawundii qabuu fi warra sooftoowar injineeringii fi warroota hardware ka ta'an warroota hanna irratti bobba'anii waa'ee saayibarii haleella miidiyaa saayibarii gaggeessuu danda'an warra kana malee kaayiruun TikTokuma isaa keessatti deebi'e. Hariiroo jaalalaa intalaa waliin akka inni qabu irra deddeebi'ee isinii himeen jira garuu isiin ni mormaa jirti. Mormuu hin dandeessu viidiyoo jira, viidiyoo misenjeraa jira, viidiyoo imoo jira, viidiyoo TikTok yookaan public irratti yookaan public irratti baheetu jira isin jechuu barbaada. Na waliin tura warri na waliin turtan galatoomaa subscribe godhaa warra hanga dhumaatti viidiyoo kun sinitee hordoftan mee yaada kennaa lakkoofsa takka barreessuudhaan hanga dhumaattan hordofee jechuudhaan na beeksisaa. Maasalaama.